Ashama harkafune kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota madda walaa miidiyaa kanneen sagantaa tamsaas kallattiitiin gara YouTube channel keenyaatiin hordoftan hundi keessanuu galatooma isiniin jenna sagantaa guyyaa har'aa qophii addaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophiin addaa keenyarraa kan irratti fuulleffatu keessaayyuu wal dorgommii Champions League Oromiyaa irratti kan hirmaachaa jiru garee bulchiinsa magaalaa Saambitu yookaan jechaadha. Harratti hirmaataa jiran yeroo ammaa kanatti wal morkii gaggeeffamaa jiru. Wal morkii ajaa'ibsiisaa taphoota lama mo'achuudhaan yeroo ammaa kana qabxii 6 ramaddii isaa 6 keessatti kan ramadame gareen kun dorgommii kanarratti haga ammaatti wal morkii godheen tapha lamaanuu mo'achuudhaan sadarkaa tokkoffaa qabxii 6 argama. Akkuma beekamu gareen kun dhuguma dubbachuudhaa fi tumsa namoota dhuunfaatii fi tattaaffii taphattootaatiin sadarkaa sanarra akka ga'e odeessaalee adda addaa argannee jirra jechaadha. Kanumatti dhaabbachuudhaan anis odeessaalee adda addaa keessaayyuu biyya irraa qaqqabaniin waa'ee taphattoota kanaa irraa dubbachuun barbaada jechaadha. Taphoonni marsaa lammaffaa dorgommii mo'attoota kilaboota godina Baalee fi bulchiinsa magaalota Oromiyaa 21ffaa guyyaa darban eegalee jira jechaadha. Gareen aanaa gaarfaa shaampiyoonii yeroo lama godina Baalee kan ta'e jagnootaa fi yookaan immoo gootonni magaalaa Alii gooliilee hedduu yaalanii turan jecha hirmaatanii turanii isaanis akka bulchiinsa magaalaa Aliitti jechaadha. Keessaayyuu kilabiin Alii kun kubbaalee hedduu yaalii taasisanii jiranii gara gooliitti yaaliilee hedduu gachuudhaan magaalaan Alii kilaba Shaggar wajjin 2-2 ba'ee jira. Haala ajaa'ibsiisaatiin ga'umsi taphattoonni kun mul'isaa turan shaampiyoonaa godinaati armaan dura jechaadha. Keessaayyuu wal morkii ammantan gaggeeffamaa jiru liigii Oromiyaa irratti hirmaachaa jiran kanarratti Shaggar wajjin 2-2 qixa ba'uun isaa jabina garee kanaa kan mul'isu jechaadha. Akkasuma mootuu gareelee adda addaa godina Qeellam Wallaggaa City Hope Baalee Roobiin wajjin taphachuudhaan jechaadha. Wal qixa ba'anii jiran kan jedhu maddeen tokko tokko ni dhageessan jechaadha. Haaluma kanaan jechaadha Qeellam Wallaggaa godinoota akka Gidaamii City Hope wal wajjin taphachuudhaan Gidaamiin 5-1 duwwaadhaan mo'atee jira. Sadan Doroonii akkasuma mootu Geeba Jimaata kan jedhamu wajjin kilabii kana wajjin tokko qixa ba'anii jiran jechaadha. Waan nama ajaa'ibsiisu keessaayyuu gareen Saambituudha kilabiin Saambitu 2-1 kilaba Cawwaaqaa jedhamu kun kan injifate eeggaan ta'u jiraattonni ispoortii fi hawaasni godina Baaleef aanaa Sinaanaa bakka bu'ee kilabii keessan akka aanaa Sinaanaatti abbaa qabeenyaa fi qaaduu gaaddisaa kan ijaarame injifannoo kana Sinaana gama kubbaa miilaatiin dabaluuf injifannoo lammaffaa galmeessinee jira jechuudhaan jaalattootaa fi deeggartoota ispoortiitti dabarsanii jiran jechaadha. Bakka kanatti wanti beekuu qabnu dhuguma dubbachuuf ispoortiin tokko guddatuuni taphattoota qofaan osoo hin taane abbootii qabeenyaatiin akka ta'e ragaan adda addaa kennamaa jira jechaadha. Haaluma kanaan kilabiin Saambituudha kan hirmaachaa jiru jechaadha. Yeroo ammaa kanatti kilaba Cawwaaqaa jedhamu 2-1 mo'achuudhaan haala kanaan jechaadha yeroo ammaa kanatti sadarkaa tokkoffaa irratti qabxii 6 sassaabatee jira. Kilabiin Saambituu kun goolii 2 galchee jira. Taphattoonni kan akka Feesal sarara ittisaa irratti taphattoota ciccimaa kan qabu gareen kun jechaadha. Kilabni Saambituu kun kan hundeessan ammootu abbaa qabeenya aanaa Sinaanaa bakka bu'ee yeroo ammaa kana kilabii Saambituu bakka bu'ee dorgomaa jiru. Kanaaf abbaa qabeenyaa kan ta'an Fiqaaduu Gaaddisaa ijaaramee injifannoo aanaa Sinaanaa gama kubbaa miilaatti dabaluudhaaf injifannoo galmeessanii jiran jedha. Abbootiin qabeenyaa garee kana hundeessan abbootiin qabeenyaa dargaggoota kana ijaartan ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Haaluma kanaan akkuma beekamu armaan dura kilabiin bulchiinsa magaalaa Roobes Champions League Super League biyyattii keessatti hirmaataa ture. Liigii sanarratti ga'umsa mul'isee geeba erga fudhateen boodatti immoo taphattoota hedduu dabarsee liigii biraatiif kenneera jechaadha. Kuni kan ta'ee fi hanqina baajetaatiin wal qabatee kallattiilee adda addaatiin kilaboonni sila godina san bakka bu'anii magaalota godina sanii bakka bu'anii liigii Itoophiyaa irratti Premier League guddicharraa hirmaatanii maqaa yaamsan jechaadha. Taphattoonni isaanii yeroo keessaa banii garee biraatti gurguran argaa turre jechaadha. Fakkeenyaaf kan akka ishiitti fudhachuu dandeenya. Kana qofaa miti kilabiin bulchiinsa magaalaa Shaamannee jechaadha bara kana liigii biyyattii Premier League biyyattiitti ol guddatee jira. Garuu mootuu ga'umsi inni ammatti Premier League qopheessaa jiru maal fakkaata? Hawaasni naannoo sanii diiyaasporaan akkamitti garee kana bira jira kan jedhus gaafii biraati jechaadha. Kilabiin Oromiyaa irraa sadarkaa federaalaatti Premier League biyyattii ol guddatu hundinuu yeroo hedduu kan akka laga Xaafoo laga Daadhii fudhachuu dandeenya. Yeroo liigii Oromiyaa irratti mul'isaa turan Super League Oromiyaa irratti mul'isaa turan taphattoota ciccimoo garee cimaa jedhameetiin ture. Garuu ammoo gara Premier League biyyaatti yeroo guddatetti hanqinoota tokko bira darbeetiin inumaayyuu qabxiin isaan argachaa turan madaala yookaan ammootu ga'umsi isaan kaleessa Champions League Oromiyaa irratti mul'isaa jiran wal bukkee waggaa qabnu baay'ee garaagarummaa akka qabu kan agarsiisu jechaadha.
walumaa galatti sagantaan kiyyaadhaa kan irratti fuulleffatu waa'ee ispoortii keessaa aanaa sinaanaa bulchiinsa magaalaa Saambituu irratti fuulleffadhe haga ammaatti dorgommii geggeeffamaa ture keessatti gargaarsa namoota dhuunfaatiin abbaa qabeenyaa dhuunfaatiin akkasuma immoo tattaaffii ijoollee guddattoota lafaa dhufaa jiraniin kan geggeeffamaa jiru wal dorgommii kanarratti jechaadha. Keessa iyyuu taphataa lakkoofsa 4 haalli inni ittiin kubbaa ittisaa ture akkasuma lakkoofsi 13 haalli kubbaa itti qabatanii gara fuulduraatti deemaa turan Faisal yoo fakkeenyaaf furanne garee Minnesota yookaan immoo guddattoota bara 2004 akka biyya keenyaatti ijoollee waggaa 15 keessatti taphataa sarara ittisaa irratti jabaa fi akkasuma immoo kubbaalee jidduu irraa gara goolitti jijjiiruudhaan taphataa ga'umsa guddaa qabu Faisal garee Saambituu kana keessatti argama. Lakkoofsi 4 ga'umsi inni mul'isaa ture namoota hedduudhaan kan jajamaa turedha. Keessaa goolii eegaan kubbaalee gara gaalitti jijjiiramuu danda'an hedduu isii jala fashaleessuudhaan kilabiin bulchiinsa aanaa Saambituudha. Wal dorgommii kanarratti akka inni mo'achuuf ga'umsa guddaa kan mul'isaa ture taphataa sarara ittisaa irraa Faisal lakkoofsa 13 dabalatee lakkoofsa 4 akkasumatti immoo sarara jidduu irratti qindoomini taphattoota gara harki mirgaatiin taphattoota ciccimoo qabachuun keessaayyuu gareen Saambituu kan ittiin beekamu wal bira deemanii kaawuntar attaakii fayyadamuudhaan kubbaalee hedduu gara goolitti jijjiiruudhaaf yaalii gataa turan jechaadha. Haaluma kanaan lakkoofsa 11 furanne ga'umsi inni mul'isaa ture jedhan akka yaadonni adda addaan qabaa turetti taphattoota foowwaddii kan qabu gareen bulchiinsa magaalaa gareen aanaa sinaanaa Saambituu kun jechaadha. Taphattoota kana fayyadameetiin gooliilee hedduu lakkoofsuudhaaf carraa argatee ture garuu ittiin fayyadamne kan jaanis jiru. Lakkoofsa 11 lakkoofsa 6 lakkoofsa 2 taphattoonni kunniin guddattoota lafaa dhufaa jiranidha. Keessaayyuu heedingiidhaan kubbaan lakkoofsi 20 gara goolitti yeroo hedduu yaalaa ture. Dinqisiifattoota garichaa qofa osoo hin taane daawwattoota ispoortii illee kan miira guddaa keessa galchedha. Keessaayyuu kubbaa lafarra qabee taphachuudhaan bulchiinsi magaalaa aanaa Saambituu jechaadha. Kubbaalee lafarra taphachuudhaan garee cimaa akka ta'es garee fakkeenya guddaa ta'es namoonni hedduun dubbachaa turan. Keessaayyuu jedhu dirreen baay'ee ulfaataadha. Dirreen isaa akkuma argitan kanatti baay'ee ulfaataadha. Dirree kanarratti ammoo mo'atanii ba'uun ni ulfaata. Kunis ta'e sun aanaan Saambituu jechaadha. Walumaa galatti 2-1 mo'achuudhaan gulaalli itti aanutti darbee jira. Taphattoonni sarara jidduu karaa harka mirgaatiin karaa harka bitaatiin foowwaddii warroonni taphatan taphattoota ciccimoo hedduu kan qabu akkasuma immoo leenjisaa jechaadha. Leenjisaa jabaa qaban dhugaa dubbachuudhaaf gareen kun leenjisaan Saambituu kun duraanis taphataadha. Akkasuma immoo irra hedduun gargaarattoota leenjisaa illee kan akka Muhammad yoo furanne armaan dura taphataa garee Minnesota yookaan immoo Maddoolaa Wukila bulchiinsa magaalaa Roobe City Kaap irratti hirmaachaa kan turedha jechaadha. Taphataa dandeettii qabu ga'umsa qabu jechaadha. Amman tanatti immoo gargaaraa leenjisaa ta'eetiin garee kanatti dabalamee jira jechaadha. Walumaa galatti gareen Saambituu kun ammatti maal barbaada? Dhalattoonni godina Baalee jaalattoonni ispoortiidha. Guddattoota kana abbaan qabeenyaa tokkichi dhiibeetiin bakka saniin ga'ee jira. Ijoolleen Saambituu dhalattoonni naannawa sanii ijoolleen Dambal ijoolleen Kabiiraa ijoolleen akkasuma walumaa galatti hawaasni keenya godina Baalee bulchiinsa yookaan aanaa Saambituu akkasuma magaalaa Alii dabalatee yeroo ammaa kanatti liigii Oromiyaa keessatti qabxiin isaan fidan qabxii boonsaa waan ta'eef bira dhaabbachuun fedhii qofa osoo hin taane dirqama. Keessaayyuu namoonni hedduun biyyoota adda addaa jirtan biyyoota Awurooppaa jirtan sirriitti wal beekna waan taateef garee kana bira dhaabbatanii maateriaalii barbaachisu tokko waan tokko yoo gooteef taphataa tokko kophee yookaan immoo maateriaalii ispoortii barbaachisu tokko ergiteef yookaan immoo namoota muraasa waa walitti fuudhanii uffannaa ispoortii barbaachisu yoo gootan gareen kun jabeeffamuu qaba. Garee Saambituus ta'e gareen Alii kamiyyuu kilabiin ispoortii Oromiyaa keessa jiru dargaggoota naannootiin bu'uureffamuu qaba jabeeffamuu qaba. Kanaaf bulchiinsi yookaan immoo bulchiinsi magaalaa Alii har'an tana magaalaa Alii qofa bakka bu'ee dorgomaa jiru. Magaalaa Alii qofa osoo hin taane godina Baalee bakka bu'eetiin dorgomaa jira. Akkasuma immoo aanaan Saambituu jechaadha kan dorgomaa jiru ganda yookaan immoo araddaa keessaa ban Saambituu osoo hin taane Baaleerraa kilaba bakka bu'ee deemaa jiru waan taateef liigii kanarratti kan hirmaachaa jiran hundi isaaniitu jechaadha. Oromoo fi Oromiyaadhaaf ispoortiin murteessaa waan ta'eef namuutu haala kanaan haa jabeessinu isin jechuun barbaada. Qophii ispoortii har'aa kan qopheesse isin dhiyeesse ani Falmataa Roorrooti. Garee bulchiinsa aanaa sinaanaa ganda Saambituu jechaadha 2-1 mo'achuudhaan gara ramaddii tokkoffaa keessaa ramaddii 6 keessaa qabxii 6 qabateetiin sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Aliin isaa ajaa'ibaatiin gadee
shaggar lamaa fi lamaan qixa ba'ee jira keessaa kubbaalee hedduu gara goolitti galuuf yaalii gurguddaa geggeessanii jiran jaa odeessi adda addaa kan wal qabetti waan hundaa duuka buulee sin biraan geenna sagantaa kana qopheessine gara hoddaa madda walaabuutiin waan nu dhageeffataniif galatooma yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti asumaan nagaa keenya isinitti dhaammadha.